Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru furuuf marii biyyaalessaa adeemsisuu fi ajandaawwan falmisiisoo ta'an irratti mari'achuuf qophiin taasifamaa jira jechuun ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa obbo Reedwaan Huseen dhaabbata oduu biyya Tarkii Anadooluu jedhamutti himeetii jira. Dhimmoota marii biyyaalessaa kana irratti dhiyaatan keessaa dhimmi keeyyata 39 heera mootummaa fi dhimmi riifereendamii isa tokko yoo ta'u kaayyoon marii biyyaalessaa biyya tasgabbeessuu fi giddu lixiinsa biyyoota alaa hambisuudha jedha obbo Reedwaan Huseen. Keeyyanni 39 fi heerri mootummaa amma jiru qaama marii biyyaalessaa ta'e akka dhiyaatuuf akeekni biltsiginnaan qabate akeeka sirna qeenxee deebisanii ijaaruu akka ta'etu dubbatamaati jira. Mariin biyyoolessaa biltsiginnaan nan geggeessa jedhus marii walabaa qaama mara abbummaan hirmaachisuu rakkoo biyyattiitti xumura gochuuf dandeessisu osoo hin taane kan itti fakkeessaa murni aangorra jiru tottolfataa jiruudha kanneen jedhanis jiru. Obbo Reedwaan marii biyyoolessaa hunda hirmaachisa jedhan kanaan TPLF kan mootummaa isaaniitiin lolaa jiruun hammata jedhee dubbachuun natti ulfaata kan jedhan yoo ta'u akka sababaatti kan isaan dhiyeessan TPLF paarlaamaa bulchiinsa isaaniitiin shororkeessummaan farrajamuu ibsaniitii jiru. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa isaaniitiin shororkeessummaan farrajamuun isaanii yaadatama. Hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Xalayaa barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutaarez barreessaniin daandii marii nageenyaa saaquuf jecha loltoota keenya naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa baafne jedhaniitii jiru. Ji'ootaaf naannoo Affaarii fi Amaaraa seenuun magaalotaa fi bakkeewwan tarsiimoo loltummaa danuu dhuunfachuun imala gara Finfinnee irra kan ture humni ittisa Tigraay tooftaa bobbaa waraanaa jijjiiruu jedhuun duubatti deebine jechuu isaanii hordofee bulchiinsi mootummaa giddu galeessaaf humnoonni isa tumsan lafaa fi magaalota TPLF'n qabaman bilisa baafne jechuun ibsaati jiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddam turtii tibbana BBC Focus on Africa irratti taasiseen haleellaa xayyaaraan ammaleeyyii yookaan dirooniin waraanni bulchiinsa biltsiginnaa irratti fudhateen dhiibbaa jala seenuu dubbataniitii jiru. Bulchiinsi biltsiginnaa humna qilleensaa fi diroonii fayyadamee lammiilee nagaa irratti boqonnaa malee haleellaa raawwataa jira kan jedhan obbo Geetaachoo Raddam biyyoonni akka gamtaa Emireetota Arabaa, Tarkii fi Iraan diroonii bulchiinsa Abiyyi Ahmadiif dhiyeessuun waraana kana irratti hirmaatan jechuun dubbate. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad haleellaa diroonii Wallagga Bahaa fi Walloo keessatti raawwataa tureen hawaasa qulqulluu hedduu lubbuu balleessuun qabeenya danuu barbadeessuu isaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gargaarsi diroonii waraanaa biyyoonni alaa Abiyyi Ahmadiif taasisaa jiran lolicha babal'isuu malee injifannoo waraanaa argamsiisuu akka hin dandeenye gaazexaan New York Times gabaase. Lolicha babal'isee gidiraa uummata biyyattii dheeressuu malee injifannoo waraanaas ta'e kan siyaasaa argamsiisuu akka hin dandeenye eeree jira. Gabaasa New York Times Muhammad Fantaalleetu dhiyeessa. Gargaarsi diroonii waraanaa biyyoonni alaa Abiyyi Ahmadiif taasisaa jiran lolicha babal'isuu malee injifannoo waraanaa argamsiisuu akka hin dandeenye gaazexaan New York Times gabaase. Waraanni Abiyyi Ahmad yeroo ammaa taasisaa jiru diroonii biyyoota Turkii, Iraan fi gamtaa Emireetota Arabaa irratti kan hundaa'edha kan jedhe New York Times. Giddu seentummaan biyyoota alaa kunis waraanicha dheeressu yoo ta'e malee injifannoo waraanaa argamsiisuu hin danda'u jedheera. Gaazexaan New York Times Washingtonitti dhaabbata qorannoo New America jedhamuuf xiinxalaa kan ta'an Peter W. Singer wabeeffachuun akka barreessetti biyyoonni alaa Abiyyi Ahmadiif diroonii dhiyeessuun isaanii waraanichi humnoota alaa biroollee harka akka keessa seensifatan taasisa jedheera. Kunis lolicha babal'isee gidiraa uummata biyyattii dheeressuu malee injifannoo waraanaas ta'e kan siyaasaa argamsiisuu akka hin dandeenye lolli Ameerikaan Afgaanistaan keessatti taasisaa turte ragaadha jedheera. Lolli diroonii sirni biltsiginnaa waraana waliinii keessatti fayyadamaa jiru humnoonni alaa waraanicha keessa seenuun ifatti agarsiisa kan jedhan qorataa Washington kun qooda fudhannaan humnoota alaa kunis rakkoo nageenyaa yeroo gabaabaa keessatti furamuu hin dandeenye hordofsiisuu danda'a jechuun akeekkachiisanii jiru. Dhumarrattis waraanni uummata irratti teeknooloojiin taasifamu injifannoo waraanaas ta'e kan siyaasaa argamsiisuu hin danda'u kan jedhu xiinxalli New York Times kun bu'aa waraanaa tokkoo kan murteessu fedhii fi ilaalcha siyaasaa uummata tokkooti malee humnaa fi waraana teeknooloojii akka hin taane mirkaneessatiin jira. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa hidhaa irraa hiikaman jechuun odeeffannoon wiixata kaleessaa miidiyaalee hawaasummaa irra naanna'aa ture sobaa jiru. Maatii abukaatoo fi paartiin isaanii ABO'n wiixata kaleessaa muddee 20 bara 2021 obbo Abdii Raggaasaa bakka waahillan qabsoo isaanii waliin itti hidhamanii turan keessaa poolisiin fudhatamanii gara waajjira muummee komishinii poolisii Oromiyaa Finfinnee naannoo Caffee Araaraatti argamu erga geeffamanii booda galgala ammoo gara waajjira poolisii magaalaa Galaanitti geeffamuun
kophaatti baafamanii hidhamuu isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qulqulleeffatee jira. Dhimma kanarratti Siraaj Sabaaf waan qindeesse qaba. Qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa hidhaa irraa hiikaman jechuun odeeffannoo wiixata kaleessaa miidiyaa hawaasummaarra naanna'aa ture soba jedhu maatiin abukaattoo fi paartiin isaanii adda bilisummaa Oromoo. Wiixata kaleessaa muddee 20 bara 2021 obbo Abdii Raggaasaan bakka waa hillan qabsoo isaanii waliin itti hidhamanii turan keessaa poolisiin fudhatamanii gara waajjira muummee komishinii poolisii Oromiyaa Finfinnee naannoo Caffee Araaraatti argamu. Erga geeffamanii booda galgala ammoo gara waajjira poolisii magaalaa Galaanitti geeffamuun kophatti baafamanii hidhamuu isaanii maddeen irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qulqulleeffatee jira. Abukaattoon isaanii obbo Tulii Baay'isaa fi gaafatamaan sabquunnamtii ABO obbo Lammii Gammachoo obbo Abdii Raggaasaa bakka itti hidhaman magaalaa Galaanii baafamanii booda achitti deebifamuu malee hidhaa irraa gadi hin dhiifamne jechuun BBCtti himanii jiru. Dhimma kana irratti maatii keessaa namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise akka jedhutti kaleessa muddee 20 bara 2021 ganamam toora sa'a 3tti poolisiin obbo Abdii Raggaasaa mana hidhaa Galaanii baasuun konkolaataan gara Finfinnee fudhataa jiraachuu dhageennan faana buunee eessa akka geessan hubachuuf garasitti malle jedha. Qondaala guddaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaa erga gara Finfinnee fudhatamanii boodaan waajjira muummee komishinii poolisii Oromiyaa kan Finfinnee Caffee Araaraa jiru geeffamuu kan himu maddi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise kun yeroo nuti achi geenyu konkolaataan fuudhanii mooraa keessaa bahan jechuun dubbata. Erga waajjira muummee komishinii poolisii Oromiyaa keessaa fuudhanii bahaniin boodaan bakka geessan wallaallee rakkataa turrem garuu galgala gara sa'aatii tokkotti akka lakkoofsa Itoophiyaatti waajjira bulchiinsa magaalaa Galaanitti deebifamuu isaanii dhageenye jedha maatii keessaa namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise. Yeroo isaan achi gaan sa'aatii waajjirri cufamu waan ta'eef shakkamaa kamuu gaafachuun akka hin danda'amne poolisootaan itti himamuu fi sadarkaa oduutti obbo Abdii waajjira poolisii seensifamuun kophatti hidhamuu akka dhagaan OMN itti himanii jiru. Kanaan ala guyyaa kaleessaa miidiyaa hawaasummaa irratti qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa gadi dhiifame jechuun namoonni baay'een barreessaa turan. Odeeffannoon obbo Abdii Raggaasaa hidhaa irraa gadi dhiifaman jedhamuun barreeffamaa ture dhara ta'uu miseensa maatii abukaattoo isaanii obbo Tulii Baay'isaa fi gaafatamaan sabquunnamtii ABO obbo Lammii Gammachoo mirkaneessanii jiru. Obbo Abdii Raggaasaa baatii waxabajjii darbe keessa manni murtii bilisa jechuun akkuma mana hidhaatii gadi bahaniin qaamolee nageenyaatiin balbalarraa butamanii achi buuteen isaanii kan dhabame yoo ta'u maatiinis ta'e abukaattoon isaanii akka hin arginne dubbatu. Garuu maatiin sadarkaa dhaamsaa fi odeeffannootiin mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Galaan keessatti qondaalota adda bilisummaa Oromoo kanneen akka Lammii Beenyam, Daawit Abdataa, Kenneesaa Ayyaanaa, Mikaa'el Booraniif Battee Urgeessaa fa'aa wajjin hidhamuu isaanii quba qabaachuu dubbatu. Obbo Abdii Raggaasaa waggaa 2 oliif hidhamanii kan jiran yoo ta'u manni murtii naannoo fi federaalaa yeroo garaagaraatti himata isaanitti baname kuffisuun bilisa isaan baasus poolisiin Oromiyaa gad isaan dhiisuu didee manneen hidhaa itti geeddaruun isaan tursiisaa jira. Oduu keenya itti aanuun waraanni bilxiginnaa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin aanaa Fantaallee keessa qubsiifame guyyaa kaleessaa lubbuu nama 2 galaafachuun nama 1 madeessee jira. Namoonni waraana bilxiginnaatiin ajjeefaman Dhaddachoo Quluu fi Roobaa Godoo kanneen ja'aman yoo ta'u Daduu Arroollee namni ja'amu ammoo madaa'u jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himanii jiru. Gabaasa dabalataa Muhammad Fantaalleetu dhiyeessa. Waraanni bilxiginnaa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin aanaa Fantaallee keessa qubsiifame guyyaa kaleessaa lubbuu nama 2 galaafachuun nama 1 immoo madeesse. Humni addaa poolisii Oromiyaa fi raayyaan ittisa bilxiginnaa aanicha keessa baay'inaan qubsiifame duula barbaacha ABO Shanee jedhamuun gandoota aanaa Fantaallee keessa bobbaafamuun bakka iddoo Luqqoo jedhamutti dhalattoota Karrayyuu 2 rasaasan ajjeesuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himan. Namoonni waraana bilxiginnaatiin ajjeefaman Dhaddachoo Quluu Burruxee, Roobaa Godoo Roobaa kanneen jedhaman yoo ta'u Daduu Arroollee Daduu namni jedhamu ammoo madaa'eera. Erga ajjeechan suukanneessan waraana bilxiginnaatiin abbootii gadaa Karrayyuu tuuta gadaa Michillee irratti raawwatame booda waraanni bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira jechuun hawaasa nagaa gooluu fi qeerraa buqqisuu cimsee itti fufee jira. Jiraattonni qe'ee isaanirraa buqqanii jiru. Gandoota haroo Qarsaam Dheebitii haroo Hubaa jedhaman keessaa jiraattonni erga buqqanii 7 dabranii jiraachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii jiraattota irraa odeeffateera. Aanaa Fantaallee ganda Ilaala jedhamu keessatti kaampii waraanaa ijaaruun waraanni humnaa ol achi qubsiifamee hawaasa sochii dhorkaa jira jedhuun jiraattonni aanichaa odeessa achi jiru nuuf qoodan.
magaalaa Mataaraa keessatti namoota nagayaa adamsanii hidhuun akkaan hammaatee kan jiru yoo ta'u horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee baadiyyaarraa gara magaalaa imalanii waa bitachuuf rakkatanii jiraachuu odeeffannoowwan OMN dhaqqabaa jiran ni mirkaneessu. Walumaa galatti ajjeechaa abbootii gadaa Michillee booda waraana bilxiginnaa naannicha qubsifameen nagayaaf tasgabbiin aanaa Fantaallee keessaa badee jira jedhu jiraattonni aanichaa OMN dubbise.